Akkam jirtu hordoftoonni Milkii Miidiyaa. Ani Dr. Naawol Haayiluuti. Nagaa qabdu, fayyaa qabdu. Har'a kan ilaallu waa'ee dhibee namoota hedduu biyya keenya keessatti rakkisu. Iddoo garaagaraatti addunyaa irratti illee yoo haga biyya keenya ta'uu baatillee dhibee namoota hedduu irratti mul'atu. Waa'ee isaa ilaallaa dhibee garaachaa jechuudha. Egaa akkuma beeknu dhibee garaachaa namni guyyaa tokkollee haa ta'u dhukkubsatee hin beekne hin jiru jedheeti yaada. Egaa dhibee garaachaa waa'ee isaa ilaaluudhaaf achumarraa kaafnee immoo akkuma barreeffama mata duree isaa irratti agartanii dhibee garaachaa caalaa kan nu sodaachisu kaansarii garaachaati jechuudha. Dhibeen garaachaa keenya gara kaansarii garaachaatti guddateera yookiin tiraansfoormii ta'eera kan jennu yoo mallattoo maalii agarsiisedha kan inni sodaachisu yookiin immoo alarming symptoms kan jedhamu jiru jechuudha. Namni tokko dhibee garaachaa yeroo dheeraaf gaafa qabaachaa turu mallattoowwan hanga ta'e yoo agarsiise dafee atattamaan mana yaalaa deemuun murteessaadha jechuudha. Kan taanaan kaansarii garaachaatti jijjiiramee jennaan wal'aansa kaansarii garaachaa baay'ee ulfaataadha. Baay'een isaanii lubbuun darbuu danda'u jechuudha. Kanaaf isas in ilaalla amma waa'ee dhibee garaachaa irraa jalqabna jechuudha. Dhibee garaachaa akkuma beeknu mallattoolee dhibee garaachaa irraa yoo ka'uuf jennee gubaadha jechuudha. Garaa keenya inni gubaa garaa keenya gara olii epigastric isa jedhamu jechuudha. Epigastric garaa keenya irraatii gara gubbaa nu guba jechuudha. Gubiinsa jira epigastric burning jedhama. Hin gubaa dhukkubbii qaba jechuudha. Inni kan biraan nyaata gaafa nyaannu nyaatuma xiqqoodhaan garaan keenya guute jechuudha. Nyaatuma xiqqoo gaafa nyaanne jennu garaan keenya akka wanta nyaata baay'ee nyaanne akka wanta garmalee wantoota tokko wantoota zayitiin fa'aa itti baay'ate wantoota waan akkasii nyaannee fakkaatee garaan keenya hin guute jechuudha. Garuu waan xinnoo early satiety jedhama jechuudha. Postprandial fullness xinnooma nyaata nyaannee garaan keenya fuulta hin guute jechuudha. Hin guddata garaan keenya guutuun ta'a jechuudha. Discomfortiin nutti dhagahame jechuudha. Mallattoon isaa kanadha. Gosa baay'eetu gosa gurguddaa lama jira. Tokko warra dhibee garaachaa ta'e kan nan alsar isa yeroo baay'ee koomoniin isaa jechuudha. Nan alsar jechuun hin madoofne jechuudha. Garaachi sun utuma hin madaa'in nu gube jechuudha. Hin madoofne. Inni kan biraan immoo peptic ulcer disease jedhamu jedhama gosa lammaffaan. Peptic ulcer disease jechuun immoo garaachi keenya sun madaa'eera jechuudha. Baay'een garri caalaan keessumaa yaang umurii dargaggeessaa irratti yookiin ijoollee irratti kan argamnu nan alsar or functional dyspepsia jedhamu jechuudha. Maal jechuudha? Garaachi keenya sun hin madoofne akkasumattiin keemikaalli achi namni keenya sanatti akka nu gubu godha jechuudha. Hin madoofne jechuudha. Akkamittiin maal faatu nama saaxilaa dhibee garaachaa fi gaaffiin jedhu gaaffii murteessaadha jechuudha. Dhibee garaachaaf maaltu nu saaxilaa? Tokko infekshinii baakteeriyaa. Baakteeriyaa H. pylori jedhamu. Helicobacter pylori jedhamu jechuudha. Baakteeriyaa akkas jedhamu jira. Aktuwaalii biyyoota guddatan keessatti namoota hedduun infekshinii baakteeriyaa kana hinuma qabaatu. Garuu hundarratti miti jechaadha kan inni dhibee garaachaa sana uumu. Isa irraa of eeguun irraa of eegne jechuun hin danda'amu. H. pylori infekshinii irraa jechuudha. Garuu waa'ee wal'aansa isaatti boodatti hin deebi'a. Kan biraan stressiidha jechuudha. Stressii jechuun cinqama. Fakkeenyaaf namoonni garaachanitti ka'ee aaree gaafa jedhu dhugaadha jechuudha. Gaafa namni aaru stressii isa keessa galu garaachi nama hin kaa'e jechuudha. Cinqamni sun kan sarjarii irra ta'uu danda'a. Sarjarii gurguddaa namoota sarjarii gurguddaa godhatanii stressii gosa garaagaraa jira jechuudha. Dhiphuu qaama duwwaa osoo hin taane ICU keessa namoota wal'aansaa maashiniidhaan argaman fa'aa irrattis hin mul'ata jechuudha. Kan biraan sanyiidhaan illee persentii hanga persentii 20tti genetic factors abbaa haatii keessaa yoo dhibee garaachaa hamaa qabaatan ilmooleetti hanga persentii 20tti jechuudha. Genetic factors nama akka inni nama qabu gochuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan lifestyle jechuudha. Lifestyle keenya yoo lifestyle factors jedhamu haala jireenyaa jechuudha. Haala jireenyaa dhiphuudhaan guutee akkuma nama isinitti hime stressii garaagaraa keessa jiraanna magaalaa irratti jechaadha. Stressii hin baay'ata. So stressii lifestyle keenyas murteessaa jechuudha. Kan biraan tamboo aarsuudha. Tobacco use
tamboo aarsuun akkuma kanaa nama saaxila jechuudha. Namoonni gartuu dhiigaa O qabanis gartuu dhiigaa O biraan guutuu qabanis saaxilamoodha kan jedhu ragaan jira jechuudha. Guutuutti wanti kun guutuutti mirkanaa'aa utuu hin taane wantoonni kana mul'isanii jiru jechuudha. Egaa kan biraan immoo qorichoota jechuudha. Qorichumti garaacha aktuwaalii qorichi hundumtiyyuu qoricha ta'e kan garaacha keenya hin miine jira jechuun dogoggoradha. Garuu wal caala jechuudha. Wal caala. Akkamitti wal caala? Diraagonni qorichoonni nuun fudhannu keessa kan baay'ee garaachuma irratti daayireektilii effektii qabaatan jiru. Fakkeenyaaf waan akka ibuprofen, aspiriin, warra non-steroid anti-inflammatory drug warra jedhaman giruuppii sana keessa diclofenac warra NSAID jedhaman suni baay'een isaanii garaacha keenyatti miidhaa geessisu jechuudha. Wantoonni kun wantoota nu saaxilanidha jechuudha garaacha keenyaa fi egaa amma ammaatti mallattoolee dhibee garaachaa fi wantoota nu saaxilan ilaalaa jirra jechuudha. Ani kun milkii miidiyaadha. Ani Dr. Naawolaa Hiruutii ammallee nu waliin tura jechuudha. Ameerikaa keessatti hangi persentii 10 uummata keessaa dhibbi keessaa 10 dhibee garaachaatiin kan hubaman jechuudha. Akka biyya keenyaatti garuu qorannoon deemsifamee persentii akka kanaatti kan jedhe yoo jiraachuu baate illee shuurlii kan dubbachuu dandeenyu persentii guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Akka persentii 30 ta'uu mala caaluyyuu mala kana jedhee dubbachuun ulfaataadha. Baay'ee guddaa kan ta'e hundi keenya hin beeknu jechuudha. Egaa qorannoowwan nu geggeeffaman maal fa'aadha isa jedhutti yoo deebine qorannoon egaa gaafa mana yaalaa deemnu dhibee garaachaadhaa fi tokko kan sirriitti nutti hime jechuudha. Baakteeriyaa H. pylori jedhamu sana jechuudha. Baakteeriyaa H. pylori jedhamu sana sagaraarraa ilaalamuu danda'a, dhiigarraa ilaalamuu danda'a, hargansuudhaanis yuuriyaa biriizingiidhaanii baruu dandeenya jechuudha. Namni suni mallattoolee dhibee garaachaatiin hakiima bira deemee mallattoolee dhibee garaachaatiin namni tokko hakiima bira deemee jechuudha. Jalqaba maal goona H. pylori sana ilaaluu yoo qaba ta'e jechaadha. Akkuma isinitti namni hedduun qaba garuu namni qabu hundumtuu dhibee garaachaa hin qabamu. Dhibee garaachaa kanaan saaxilama. Garuu dhibee garaachaaf warri yoo saaxilamee ta'e baakteeriyaa sana qabaannaan baakteeriyaa sanaa fi qorichi yoo inni qabatee qorichi laatamu jira jechaadha. Akka baakteeriyaan sun badutti haga torban sadiitti qorichi fudhataman qoricha gosa 3 torbee 2 haga torbee 4tti fudhatamuu danda'u isaanii baakteeriyaa sana balleessina jechaadha. Kan biraan keessatti illee dhiigeera yoo ta'e fakkeenyaa fi keessatti gaafa yoo isan filatanitti maaloodha PUD peptic ulcer disease inni jedhu suni hin dhiiguu danda'a jechaadha gaafa madaa deemu. Fakkeenyaaf isaaf illee aniimiyaa yookiin hir'ina dhiigaa akkamitti hin finnee fi hematokriitii nama sanaallee ilaalla jechuudha. Egaa waa'ee endooskooppii sanattis deebinee ganaa itti dhufne jechuudha. Egaa akkuma isinitti himee qorannoowwan kanatu goggodhama jechuudha nama dhibee garaachaatiin mul'atee fi egaa akkamittiin wal'aansa taa'u ta'edhutti ceene jechaadha. Wal'aansa isaatti gaafa ceenu namni tokko isa dursa utuu wal'aansa isaa hin jalqabin dura wanta jechuu barbaadu namoonni wal'aansi hatattamaa fi wal'aansi hatattamaa hin taane jira itti qoonnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Wal'aansa dhibee garaachaa kana wal'aansa hatattamaa fi wal'aansa hatattamaa hin taane itti qoonnee ilaaluu dandeenya jechaadha. Wal'aansi hatattamaa yoo fakkeenyaaf dhiiga ol deebise dhiiga balaqqame dhiiga ol deebise nama sana upper GI bleeding inni jedhamu inni wal'aansa hatattamaa barbaachisa jechaadha. Garaachi keenya madaa'uu irraa kan ka'e namni tokko dhiiga yoo ol deebise kun emergency treatment barbaada jechaadha. Mallattooleen isaa maal dhiiga ol deebisaa gaafa dhiiga ol deebisu yaa wanta mul'atudha. Hatattamaan hakiimni bira deemee akka dhiigni sun dhaabbatu wal'aansota inni qaba wal'aansa mataa isaa danda'e qaba wal'aansa sana godhachuu qaba jechaadha. Inni kan biraan wal'aansa hatattamaa kan barbaachisu perforeet yookiin immoo cituu danda'a jechaadha. Garaachi sun madaa'ee cituu inni kun baay'ee sammaa caalaa dhiiguu caalaa lubbuu nama galaafachuu danda'a jechuudha. Perforeeted peptic ulcer inni akkamiidha namni dhibee garaachaa yeroo dheeraaf qabaachaa ture garaa akkuma nama fakkeenyaaf dhibee dhukkubbii garaa baay'ee hamaa ta'e isa booda immoo haga of wallaaluutti shookii keessa galee waama nama akka appendicitis qabate fakkaachuu danda'a jechaadha. Kun amma directly operation galee surgeryidhaan sirrachuu qaba jechaadha. Turee jennaan du'uu danda'a jechaadha. So warri kun wal'aansa hatattamaa barbaadanidha jechuudha. Namoonni kanarra ga'an namoota muraasadha persentiidhaani. Wal'aansa hatattamaa hin taane immoo yoo ilaalle tokkoffaani isa dhugaa dubbachuuf dhibee garaachaa irratti hakiimiin namoota sanadha jechuu dandeenya.
Maaliif wantoota fakkeenyaaf isatti exacerbate godhan isatti cimsan namni sun ofiin beekuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokkotti buna wantoota ho'aa ta'an buna, shaayii, barbaaree wantoota namni ofiisaa beeka jechaadha. Wanta dhibee garaachaa sana isatti kaasu. So wantoota sana avoid gochuu danda'uu qabna jechaadha. So fiizishiyaanii yookiin hakiimni dhukkubsataa garaachaa tokko inni jalqabaa ofuma isaati jechaadha. Maaliif namoota tokko tokkotti amma aannanni dhibee garaachaa hin cimsamuu laaf hin fooyyessan irratti falmii guddaa jira hakiimota gidduu jechaadha. Namni tokko baay'een aannanni nama qabbaneessa wanti hin qabbaneeffachuu danda'u. Garuu namoota kamirraatti immoo riiversiidhaan mul'ata. Aannanni kan namoota dhibee garaachaa gar malee peenii isaatti cimsuu jira jechaadha. So aannanni sitti cimsa taanaan aannan dhiisii yookiin immoo hir'isee jechuudha. Bunni sitti cimsa taanaan buna dhiisii yookiin hir'isee ofii keetii ofii keenyaati wantoota sana avoid gochuu ofii keenyaa beeknee wantoota sana avoid gochuu dandeenyu qaba jechuudha. Akkuma asirratti kan biraan immoo diraagoota qorichootii fakkeenyaaf warra asirratti NSAID aspiriinii fa'aa sana namoonni dhibee garaagaraa irraan kan ka'e yeroo dheeraadhaaf aspiriinii fa'aa fudhatanii isaan isatu itti fide taanaan hakiima wajjin haasa'anii qoricha sana haala ittiin qoricha sana hir'isuu hin danda'amu. Hir'isuu yookiin immoo dhaabuu hin danda'amu irrattis hakiima wajjin mari'atanii qoricha sana avoid gochuu danda'u qabu jechuudha. Inni kan biraan egaa qorichoota liqimsamantu jira. Akkuma jiratan itti himee baakteeriyaa H. pylori jedhamu sana yoo argame qorichoonni torbee lama hanga torbee afurii qorichoonni gosa sadii laataman jiru. Isa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan qoricha yeroo sanaaf tiraappii antiaasiid kan jedhamu jira. Gosoota garaagaraa jira. Namoonni baay'een omeprazole jedhamu hin beektu, proton pump inhibitor jedhama. Qorichoota liqimsaman sana hakiima irra deemnee hordofnee fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Wal'aansa kana fakkaata jechuudha. Egaa akkuma jalqabuma ture irratti ibsuuf yaaletti immoo namni tokko dhibee gara namoota baay'ee keenyatu dhibee garaachaa qaba. Garuu dhibee garaachaa caalaa kan nu sodaachisu kaanserii garaachaati jechuudha. Gastric cancer jedhamu jechuudha. Namoonni akka dhibeen garaachaa isaanii transform hin goonetti gara gastric canceriitti mallattoo maalii agarsiisaa irraa dursanii of eeguudhaaf jedhudha jechuudha. Kan jalqaballee barreeffama kanarratti isin ibsa jechuudha. Isa dubbachuun barbaada jechuudha. Wanta inni jalqaba utuu hin dubbatiin darbuun barbaanne tokko maalidha? Gastric ulceriin insulatiniin jedhee dhibee garaachaa gosa lama jiranidha. Kan madaa hin qabneef kan madaa qabu jechuudha. Kan madaa hin qabne non ulcer or functional jedhama. Warri madaan immoo ulcerative jedhamu jechuudha. PUD jedhama. PUD peptic ulcer disease jedhama jechuudha. PUD sun immoo ulcerii gosa lama jira jechuudha. Garaacha keenya keessaati marrummaan keenya doodinamii irratti naannoo doodinamiitti isa mul'atuu fi naannoo keessa gastrikii garaa keessatti isa mul'atu jechuudha. Innaa gosa lamaan kana keessaati gastric ulcer jedhamu inni garaa keessaa jechuudha. Madaan inni garaa keessaa inni namoonni akkasii namoota warra kamiidha? Nyaata gaafa nyaatan isaan gube jechuudha. Peeniin gastric ulcer warri jedhamanii warri garaa keessa madaan isaanii garaa keessa suni gaafa nyaata nyaatan peeniin sun isaanitti cima jechuudha. Gaafa nyaata nyaatan peeniin sun waan isaanitti cimuuf nyaata avoid godhu jechuudha. Nyaata hin hir'isu baay'ee, nyaata filatu baay'ee. So maal ta'uu qaamaan hin huqqatu jechuudha. Weight loss baay'ee huqqatu jechuudha. Warri biraan immoo duodenal ulceriidha. Duodenal ulceriin immoo maalidha? Ergi nyaata nyaatanii sa'aatii tokko haga sa'aatii lamaa gidduutti jechuudha dhukkubbii isaa kan jalqabu. So nyaata inni nyaatu jechuudha. Nyaata namoota kan biraarra bada hedduu garaagarummaa hin qaban jechuudha. Maaliif nyaata yeroo nyaatan isaan hin gubu kan inni gubu ganaa ta'a lama godha waan ta'eef. Duodenal ulcerii fi gastric ulcer jedhaman kanatti gosa lama jira jechuudha. Gosa lamaan kana keessaati kaanserii garaachaaf saaxilamoo kan ta'anii garri caalaan warra an jalqaba dubbaddeedha. Warra nyaatan warra gastric ulcerii sana jechuudha. Warra madaan isaanii garaa keessa jiru. Warra akkasii warra gaafa nyaata nyaatan isaan gubu jechuudha. So namoonni akkasii haala harmi ta'anii of eeguu qabu jechuudha. Isaantu irra caalaa saaxilamoo warra sun hin qaban jechuun miti caalmaadhaan jechuudha. Caalmaadhaanii warra gastric ulcerii saaxilamoo jechuudha. Okay mallattoowwan maal fa'aadhaa isin jechuufi tokko waggaa 55 olitti namni kanaan dura dhibee garaachaa hin qabne dhibeen garaachaa bifa haaraadhaan irratti mul'atee jennaan gastric cancer ta'uu waan danda'uuf dirqama deemee endoskoopiidhaan filachiisuu qabu jechuudha. Inni kan biraan ulfaatinni baay'ee hir'isu unintended weight loss namoonni callisanii dhibee garaachaatu qabanii ulfaatinni isaanii baay'ee qannasee baay'ee hir'ise deemanii hakiima of ilaalchisuu qabu jechuudha. Inni kan biraan maalidha?
ol deebisaa dhaabbii hin qabne persistent vomiting protracted vomiting persistent vomiting jechuun cal jedhee ol deebisaa nyaati garaan isaanii immoo garaa isaanii keessa immoo gaafa qaqqabanii maasii wayii yookiin immoo wanti dhiitaa wayii mul'ata ta'ee wanta sadii ulfaatinni isaanii gadi bu'ee garaa isaanii keessa gaafa qaqqaban wanti maasiin wayii mul'ata ta'ee ol deebisaan dhaabbii hin qabne irratti mul'atee naaniti kunis gara kaanserii garaachaatti deemuu danda'a waan ta'eef ariifannaadhaan gara hakiimaa deemanii of ilaalchisuu qabachuudha. Inni kan biraan maaloodha? Limfaadenoopatii liimfinoodiin keenya kan harka bitaadhaan saggoo keenya irra jirtu xannachi jechaadha. Xannachi keenya kan gatiitti bitaarra jiru dhiita'ee barsiisti godhee turee jennaan inni kun baay'ee daayirektii iyyuu agarsiisuu danda'a jechaadha. Kaanserii garaachaa kana virchoosnood jedhama. Gatiitti keenya bitaarra xannachi dhiita'ee ture taanaan kun gara kaanserii garaachaatti deemuu waan danda'u hatattamaan turtii yeroo tokko sun balleettiin hakiima bira deemuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Bobaa keenya jalattis mul'achuu danda'a actually xannachi sun jechuudha. Inni kun kaanserii garaachaa mul'isuu danda'u jechuudha. Kan biraan gaafa waa liqimsinu progressiively nu dhukkubaa deema peeyiniin nutti dhaga'amu waa liqimsuu dadhabna taanaanis kaanserii kan esophagus kan jedhamu jira kan garaachaa matti deemu ujummoo garaachaatti deemu jechuudha. Isa ta'uu waan danda'uuf hatattamaanii hakiima bira deemee of ilaalchisuu qabaa jechuudha. Egaa waa'ee dhibee garaachaa ilaallee jirra. Dhibee garaachaa taasise immoo namoonni dhibee garaachaa irraati gara kaanserii garaachaatti tiraansfoormiid akka hin taanee fi mallattoowwan gara kaanserii garaachaatti darbuu isaanii mul'isan maal fa'aa ta'e jedhu ilaallee jirra. Kanaaf iyyuu garaachaa keenya haa eeggannuu gorsa hakiimaa dhaggeeffannuu jedha. Waa'ee kaanserii garaachaa irratti gaaffii kan biraa yoo qabaattanii yeroo biraatti deebi'uu ni danda'a. Galatoomaa ulfaadhaa. An Dr. Naawolaa Eluutii Milkii Miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Galatoomaa ulfaadhaa.